Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barnoota keenya kana nu wajjin turuudhaaf fedha keessan waan ta'eef baay'ee isin galateeffanna. Barnoota keenya sadarbe irratti waa'ee rakkinoota hawaasa keenya keessa jiran karaa adda addaa tuqneetu barsiisa kennaa turre. Barsiisa sana irratti waa'ee rakkina hooggantummaa, rakkina sirna geggeessuutiif geggeeffamu saba keenya gidduutti amma calaqqisaa jiru kana gadhaabannee barnoota dheeraa akka walii wajjin fudhannu waadaa isinii gallee turre. Amma isa fudhannee isinii dhiyaanneerra. Wanti nu irratti barsiisuudhaaf barbaannu kun saba Oromoo keessatti bifa adda addaatiin rakkina calaqqisaa jiran kanaatii fi hiddisaa, rakkinnisaa, maddisaa maal inni jennee isa kana walii wajjin ilaaluu waan barbaanneef gama kanaan akka jalqabnu murteessineetu barnoota kana fudhannee isinii dhiyaanneerra. Waa'ee sirni hooggantummaa kuni biyyoota baay'ee keessatti keessumaa akkaataa ilaalcha biyya lafaa kana keessatti biyyoota guddachaa jiraniif biyyoota hin guddatin hafan jedhaman keessatti rakkina guddaa ta'e kan mul'atu rakkina hooggantummaa rakkina leadershipii akka inni ta'e karaa adda addaa namoonni qo'annaa hawaasaa irratti gadi fageenyaan qo'atan dhibeen kun garri caalaan isaa gamas akka ta'e hin dubbatu. Hankeenyas kanarraa fagoo miti. Hawaasa keenya akkuma ilaalaa jirru karaa adda addaa caccabina bifa adda addaatiin gidduu keenyatti mul'atu kana fayyifachuu dadhabuu keenyarraan kan ka'e akka sabaatti qixoofnee qindoofnee yaada itti adeemaa jirruutii fi itti gala keenya qaqqabuun nutti ulfaachaa jira. Kun immoo biyya keessa kan jiru saba keenya saba Oromoo duwwaa otoo hin ta'in naannaa biyya lafaa irratti warra bittimmoofnee jiru gidduuttis kan mul'atu baay'ee adda akka hin taane namoonni keessa jiraannu kana beenna waan ta'eef isa kanaatiif rakkinni maali kan jedhu gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Waa'ee sirna hooggantummaa kana yeroo ilaallu yeroo baay'ee nama jalaa kan miliqu rakkinni sirni hooggantummaa geggeessuu duwwaa otoo hin ta'in yookiin immoo sirni kun hawaasa tokko jalaatii hir'ateera yeroo nuyi jennu geggeessitoonni dhibuu isaanii duwwaa otoo hin ta'in sirni nu ilaaluudhaaf barbaannu kun geggeessaan dhibuun sabni geggeeffamuu akka hin barre kan godhus isa waan ta'eef sirna geggeessaa kana sirna hooggantummaa kana yeroo dubbannu geggeessitootaatiif geggeeffamuu danda'u saba keenyaa walii wajjin ilaaluu waan barbaanneef jechuudha. Akka namoonni beektonni baay'een dubbatan sirna hooggantummaa kanaan qabanii hawaasa tokko keessatti waan bu'aa baasu waan namoonni walitti dhufanii qindaa'anii hojjetan tokko hojjechuudhaaf mataansaa waa'ee sirna hooggantummaa kanaati. Wanti tokko lafaa ka'uudhaaf du'uu isaa gidduutti geeddaramni jiru hoogganaa gaarii qabamoo hin qabu kan jedhu gadhaabata. Kanaaf dhimmoonni tokko tokko hawaasa keenya ilaalanii dhaabatanii nu baatanii nu ceesisuu dadhabuun isaanii gaa rakkina kana wajjin walitti hidhataa akka inni ta'e ilaaluu dandeenya jechuu barbaadeen. Si'a tokko jedhama namicha tokkotu bara dheeraa dura yeroo mandaroonni naanna'aa isaaniitti kellaa ijaarratanii diinota isaaniitiif isaan gidduu kan dhaabatu kelloota yeroo isaan ijaarrachaa turan namni kun mandara isaatiif kellaa ijaaruu barbaadee jedhama. Namoonni diinota isaatii immoo isaan mormuudhaaf barbaadanii yeroo inni gama mandara isaatiitti dhufee kellaa ijaarrachuudhaaf qophaa'u ittiin mormitoonni isaa kan isaan dubbatan inni guddaan jechi isaanii jecha kana fakkaatu ture. Maal jedhanii namichi kun attamitti dhagoota ibiddaan gubatanii hojii ala ta'an kana keessaatii funaanee kellaa ijaaruu danda'a dhiisaa waanuma arjuu isaatiiti malee kana lafaa fuudhee hojjechuu hin danda'u jedhaniitu tuffatanii dhiisan. Namichi kun garuu yaada kana fudhatee waan itti jabaatee hojjeteef dhagootuma gubatan kana keessaatii kellaa ijaarrachuu jalqabe. Yeroo inni kellaa ijaaruu jalqabe sana immoo ittiin mormuu isaanii inni jalqabaa akka hin hojjenne waan baraniif ittiin mormuu gaggarabraa jalqabanii
amma physical itti morman itti ga'anii jedhama. Maal jechuu barbaadeni namni kellaa isaa ijaarratu tokko kellaa ijaaruudhaaf kan isa barbaachisu dhagaadha. Dhagaa barbaachisu sanatu jalaa gubatanii jiru. Kanaafiti diinonni isaa mormii addaa otuun kaasin kan isaan itti dubbatan inni guddaan waanumati ittiin hojjettu sun iyyuu si jalaa gubateera. Asumtu hojii hojjechuu hin dandeessu ittiin jedhan. Diinonni keenya saqa kan isaan nutti dubbatan kanumadha. Dhagoon hooggantummaa, dhagoon geggeessu, dhagoonni geggeeffamu saba keenya keessa akka waan gubatanii jiranitti ilaalamee waan jiruuf saba kana keessa dhagaa gubate kana keessaati waan maaltu ba'uu danda'a inni jedhamu jechoota dhugatti darbataman akka isaan ta'an hundumti keenya beekna. Amma gaa wanti nu qajeelchuu barbaannu keessaati inni guddaani dhagootuma gubatan kana keessaati kelloota keenya ijaarrachuu jalqabuudhaaf maal gochuutu nuuf ta'a. Akkasumatti gargarbitti moofnee dhagaa gubatan taanee hafnamoo kana keessaa waan ba'ee waa hojjetutu jira kan jedhu tuqaa tokko olii wajjin ilaaluun keenya baay'isee barbaachisaadha. Sirna hooggantummaa kan ittiin mormu keessaati inni guddaani yaada garbummaa qabaachuudha. Yaadi garbummaa kun immoo bifa lamaan saba tokko irratti hojii hojjeta. Karaan itti hojjetu karaa lamaan kun inni jalqabaa garbummaan yeroo hundumaa alaa hojii isaa jalqaba. Namni alaa garbooma dura. Waan mirga isaatii akka inni hin hojjenne, fedha isaa akka inni hin qaqqabne, mirga isaa kan sarboomsu irraa kan fudhatu humna alaatu isa irratti dhiibbaa godha jechuudha. Humni alaa kun garuu kan inni hojjechuudhaaf barbaadu alatti hafuu otoo hin ta'in nama isa alaa garboomsaa jiru sana keessaa garbummaa akka inni argatu dhiibbaa irratti gochuudha. Yeroo alaati garbummaan kun dhiibboo guddaa godhu namoonni mataa isaaniitiif yaada isaaniitu garboomuu jalqaba. Kanaatiif yeroo yaadi namaa garboomuu jalqabuti namni sirna hooggantummaa kanaa walharkaa fudhachuu dadhaba sirni sun saba tokko keessatti du'uu jalqaba. Kanaaf namoonni baay'een seenaa keessatti yoo argitaniitu ta'e ittiin mormuu isa alaa kana humna guddaatiin baachuudhaaf murteeffatanii adeemu. Maaliif keessi isaanii garboomennaan kana booddee humna alaatu isaan garboomsa otoo hin ta'in keessuma isaaniitu waa hojjechuu waan bu'aa baasutti harka diriirfachuu dadhaba. Kanaaf saba keenya akka kan ga'e dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa kana waan ta'eef garboomuu isa alaatiin dhiibaa jiru baqachuudhaaf baay'een keenya gara biyyoota guddatanitti facaaneerra. Biyyoota guddatan keessatti baqachuu keenyaan mirga keenya kan nurraa fudhate akka nuyi hin dhaabanne kan nu godhe alaan kan nu lolu jalaa baqannee jireenya gaggaarii biyya alaatti jalqabneerra naannaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Noort Ameerikaa kana keessa warri jiran karaan nuu banamee jireenya keenya fooyyeffanneerra. Warrootuma biyya dhiibbaa kana keessaa baanee alatti baqanne keessatti iyyuu waan mul'atu inni guddaan garuu garbummaa keessaati. Garbummaa alaa baqannee jireenya fooyyeffachuu keenyaan garbummaa keessaa jalaa ba'uu waan dadhabneef biyyoota garbummaa alaa nurratti hin geggeessin mirga keenya isa warra nuu eegan gidduutti iyyuu dhufne garbummaa keessaa kan ba'u amaloota calaqqeefna. Hawaasni keenya kan inni ittiin miidhame inni guddaan isa kanaanidha. Kanaatiif iddoo fagoo kana gadhaabadhee dhaquudhaaf hin barbaadu garuu tuqaa tokko yaada keenya olitti kan nu sassaaban tuqaa fakkeenyaan isinii kennuudhaaf barbaada. Namni keessi isaa yeroo garboomu bifa maaliifaa agarsiisa? Tokkoffaa wanti nu ilaaluudhaaf nu ta'u kana jalatti ulfina ol dhowwata. Garbummaan keessaa kan inni ittiin calaqqisu keessaati inni guddaan obboleessa isaa aadaa isaa nama beeku afaan isaa nama dubbatuuf ulfina dhaba.
biyyoota gurguddatan kana keessa akkuma nama dubbadhee namoota biyyicha keessa jiraniitiif iddoo hojii keenyaatti ulfina guddaa isaanii ilaanne warra hojii irratti nu geggeessan warra nu hojjechiisan ulfina guddaa isaanii ilaanne nu keessaa namni tokko garuu guddatee iddicha yeroo qabatu karaa addaatii ilaaluu jalqabna jala jiraachuu dhiisuudhaaf finciluutiin cabsanii ba'uutiin bifni kun nugaa mul'ata. Namni tokko si'a tokko akkas naan jedhe nama veterinarian doctorii ta'e biyya keenya keessatti iddoo tokkotti hojiidhaaf ramadameen dhaqe naan jedhe. Hoolota namoota naannoo sanaa ilaaluu fi waan nan barbaadeef maaloo adaraa hoolota keessan qabaa dhukkuba hoolota isin jalaa ajjeesu kana ilaalleetu qoricha isaanii ilaannaa jedhee yeroo isaanitti dubbadhe warri abboota hoolota kanaa na dhaga'uu didanii afaan oromootiin waan itti dubbate isa dhaga'uu didan namichi kun garuu malli dhufnaaniif isuma sila afaan oromootiin itti dubbachaa ture erga deebi'ee afaan amaariffaan yeroon aariitiin itti dubbadhu namoonni kun fiiganii gataniitu dhaqanii sassaabanii jedhe. Maal jechuudha kuni nurraa inni calaqqisu amalli garbummaa inni jalqabaa ulfina ol dhowwachuudha. Inni lammaffaa amalli nama mataatiin keessaa garboome irratti mul'atu inni guddaan waan kan namaa ta'e ijaaramee kan jiru keessa eega galeetii booddee waan ijaaramee jiru sana jigsa yookiin kan saatti geeddara yaada namaa jala hin adeemu mul'ata nama gararraa kabajee fi mul'aticha jiraachisaa mul'atichi boo anaaf yoo ta'u baate ijoollee kootiif waa baasa jedhee nama sana biratti abbaa mul'ataa sana biratti dhimma sana hin dhiisu itti galeetu yeroo simatamee itti galu waan gararraa hojjechuu keessatti jalqaba. Inni kun amala keessi namaa garboomuu keessaa inni jalqabaa isa kanadha. Namoonni yeroo keessa isaanii isa garboomse keessaa gadi ba'anii waan kan namaatti galanii diiguu otoo hin ta'in addanan jiraatii kottaa jedhanii kan mataa isaanii qabatanii dhaabachuudhaaf humna keessaa argatu. Isa kana gaa obboloota koo bilisummaan kan barbaachisu alatti ba'uun kan isa barbaachisu dhugoota kana waan ta'aniif isa kana ilaaluudhaaf fayyifachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaa irratti namni keessi isaa garboome wanta inni calaqqisu keessaati inni tokko nama seenaa duwwaa ta'a. Nama har'aatiif waan borii dubbatu hin ta'u seenaa duwwaa dubbata kaleessa akkas turre waggoota 100 dura akkas turre waggaa 1000 dura akkas turre kan jedhu warra seenaa duwwaa dubbatan ta'a. Amma seenaa gabaabaa tokkoon isinitti himuudhaaf barbaada. Namootatu mana itti waaqeffatan ijaarrachuudhaaf olitti dhufanii yeroo isaan olitti dhufan hundee iddoo manichaa ijaarratan yeroo hundeen mana sanaa ijaaramaa ture bifa lamatu namoota achi turan irratti mul'ata ture. Namoonni warri umuriitiin ol ka'an jaarsoliin mana kanaan dura hojjetamee diigame waan beekaniif isa ammaa kana hundeensaa yeroo lafa buufame hin boo'anii jedha. Dargaggoonni warri mana isa jalqabaan argin hundee masa kana duwwaa argan immoo hin gammadan in ililchan. Guyyaa sana walakkaan boo'ichi walakkaan ilillee ture. Maaliif garri tokko kan seenaa dubbatu waan kaleessaa duwwaa kan yaadatu garri tokko immoo waan har'a dhaabatee boritti dabarsee ilaalu waan ta'eef namoota kana gidduu olii galteen hin turre gammachuu sirmaachuu hin dandeenye.